This is Radio Finfinne. Radio Finfinne. Radio Finfinne. This station will provide intellectual conversation and entertaining music 24 hours every day. Obbo Yaazoo Kabbabaa yeroo keetii fi galatoomii yaada kanas immoo raadiyoo Finfinneetiif ibsuudhaaf eeyyama nuu kennuu keetiif. Egaa kanaan dura Yaazoo Kabbabaa eenyu yookiin immoo waan akkas akkasii haasa'uunis tuuleet miidiyaa baay'ee irratti maqaan kee ka'ee namni si beekaa haala jiru namni sirraa dhaga'uu barbaada. Yaazoo maal taatee gaaga'amni kun maaliif sirra gahee nama biraa sirra gahee hin beeku? Yaazoo Kabbabaa maaliif taargeet ta'e kan akkamitti hubattaati? Dhugaa dubbachuudhaaf gaaga'amni akkanaa kun nama biraatirra gahee hin beeku. Anis jechoota akkanaa kana niman dhaga'a. Irra guddina wanti tokko garuu wanti namni naa hubachuu qabu ani nama addaati jedhee yookiin immoo waan addaatiin godhe jedhee amanees hin beeku hin amanusin. Yaa asirraa hin ka'a dubbii kiyya. Gaaga'amni kuni jalqaba akkuma armaan dura jedhe sana fedhii garee hooggantoota OMN damee Kaayiroo waan karaa gochaa yookiin immoo hojii hawaasaa ni jalaa miite jedhanii yaadaniif anillee miite kanarraa ka'a dubbiin kun. Gaaga'amni kun fakkii ani akka amma irra deebi'een jedhaa namoonni OMN damee Kaayiroo kana hoogganan itti gaafatamaadha jalqabee garee kan jala warreen jiran ismaagilaroota. Ismaagilariin kun immoo akkamitti faayidaa argataa? Hawaasni hoggaa UNHCR'dha rijeekti ta'e or hoggaa karaa kana dhufu hajjaa gochuudhaan namoonni kun akka karaa irriin arganne godhanii karaa galaanaa ergu. Nama tokko irratti $250 or waan akkasii kan argatu. Inni kun hawaasni orgaanaayizoo ta'e waan hin mul'anneef gareen kun itti yaadee ana as keessa attaa gochuudhaaf ana as keessa baasuudhaaf danda'amnaan dadhabamnaan immoo maksimam deemanii ajjeesuu irratti xiyyeeffatan. Ani maal inni kan hin godhe yeroo jalqabaatii kaasee hawaasni kun bakka inni rakkate, waan inni dhabe isarratti qorannee namoota muraasa wajjiniin jechuudha. Saniin booddee hawaasatti dhiyeessine hawaasni koree ijaarrate hojii sana itti fufe namni akka isaan viidiyoo maranii keejiin $100 barreeffama maaloodha. Yoo keejiin bilisa barreeffamuu qaba namootaaf Oromootaaf jira. Namoonni odeeffannoo abdeet ta'e argachuutu irra. Garaagarummaan koomunitii 2-3 jidduu uumamee hawaasa addaan fottoqse kun hafee koomunitiin kun bakka tokkotti dhufuu qaba. Hawaasni wal beekuu qaba, wajjin nyaachuu qaba, wajjin dhimma isaa fixachuu qaba kan jedhu yaada kana fidee hawaasni walitti dhufe. Inni kun faayidaa isaanii tuqe. Kanarraa ka'a dubbiinsaa. Kanaan dura warra kanaan wal beektan miti miidiyaa OMN irratti atuu interview taatee so closely wal beektan jedhee namana miti. Sirriitti wal beekna. Tokkoon keenya sirriitti wal beeka. Ani waaqatu sanas wal beekna wajjiniin hojjetaa turre akka Oromootitti, akka OMN'tti, akka Oromootitti. So egaa wal beekchanii yaa gaafuma namoota keessa deemuu danda'uuni wannoo jechuu kaasuu yaala. Egaa wal beektanii miidhaa uummata Oromootirra gahaa jettanii amantan kana akkamiin gatteechanii waliin haasa'uu dhabdan durallee? Tokkoffaa gaafa faayidaa uummataatti taasifnu garaagarummaan uumame. Jarreen kun akkuma siin jedhe hawaasa bittinnaa irratti kan faayidaa argatan. Hawaasni kun bittinnaa irratti fayyadamu. Kanaaf arma dura odoon biyya kanan dhufin namoota hiriira baasanii bakka hiriira sanitti fandii maqaa hiriira sanitti walitti qabanii shiisha keessa naqatantu jira. Yoo barbaachisaa ta'e lakkoofsa isaa ammaanti isaa wajjin siimuu danda'a. Maallaqa isaa olii gaafate. Fandichi parpazii maaliitiif walitti qabame dura? Fandichi namoota UNHCR fuulduratti ba'anii achumaan karaa irratti hafan tokkoof jedhamee walitti qabameedhama.
akka koreetitti ka'ee akka koree caa tokkummaa Oromootitti ka'ee maallaqni walitti qabame sun nu deebi'uu qabadee hawaasni gaaffii dhiyeessaa ture. Of course ani kana paartii kanan turre nan dhaga'e. Well achirraa ka'a achi ka'ee garaagarummaan hawaasaa akka dhiphatu kana hawaasa kaayiroo jiru kamirraayyuu dhaga'uu dandeessa except garee sana yoo ta'een alatti jechuudha. Hawaasni anaafis isaaniif hin baabsine waan kana kaasanii sitti himuu danda'u bilbiltee gaafachuu dandeessa. Ani nama siin eeru ati nama barbaadi bilbilii gaafattu. Hanga koominitii lamaan bakka tokkotti fiduu mana barnootaa koominitii kan lamaanitti iyyuu mana barnoota koominitii Oromoo jedhamu dhaabuu barsiisota restriit gochuu barnoota jalqabu hanga sana sadarkaa san ga'eera. Tokkummaa sana akka sanatti fiduudhaaf. So ani Oromoo bal'inaan gargaaruu jalqabnaan Oromoo barsiisuu jalqabnaan awarenessii Oromoo dabaluu irratti hojjechuu jalqabnaan blade line yookiin immoo biizinasii isaaniitti dhufnaan na jibbaniidha jettu walumaa galatti. Exactly. Jibbuu qofa miti. Sadarkaa laan ammas irra deebiin jedha. Waajjira OMN damee kaayiroo keessatti walgahii ta'anii murtii ifaa yaaduu ajjeesuu qabna kan jedhu murteessan twice 3 times wanti isaan godhan lama moo sadi jechuudha. Kana godhatti ifaan ifatti qaaman gadi bahee jalqaba hoteela keessatti lolan itti kaasee itti gaafatamaan isaanii lammeessoo September 21, 2016 suma darbe kana gareen sun ijaaramee hamlee qabatee karaa irratti nama masriitu narraa baasee hin dubbanne mana kiyya tumanii hin dubbanne wanta akka hin jenne kana hundumaa deebii obbo Jawaar keenya argitee jirta. Ani xalayaati naa barreessine naa barreessite naa argine kan jedhu Facebook page irratti kan baase. Of course Jawaar Facebook page hedduu qabaachuu danda'a. Bakkoon qabu arguus baatu. Dhageenyi irraa immoo hin dhageenye Oromoo irraa immoo hin beeku wanni kun akkas jiru. Asirratti sin dhaaba yaazoo meesajii Jawaariif erge jettee atumtuu itemii kee keessa seentee guyyaa isaa wajjin print out gootee post gochuu dandeessa. Hin danda'a garuu wanti nan of eeggadheef waan baay'een print gochuu danda'a. Dhiigama qabsoo mooraa Oromoo fidaa laata kan jedhu of eeggannoo fi of qusannoodhaan isaaniitti deematii jiru. Ammallee waan daqiiqaa muraasa dura post godhe yookiin immoo karaa keessatiin naa erganii waan peejii irratti ani maxxanse ilaaluu dandeessu akka ragaatitti. Akkaawuntii namicha kanaa deemtaniitis ilaaluu dandeessu eenyu akka ta'e. Okay, amma yaa ilaalu inni biraa itti gaafatamaan OMN kan Kaayiroo nama Nasroo Abdallah jedhamudha. Nasiiboo Abdallah nama kana jechuun rakkoo sirra gahu kanaa fi itti gaafatamummaa guddaa kan fudhatee liidii fudhatu nama kana jechuudha akka ilaalcha keetti. Definitely isaati namoota isa jalatti ijaaraman kinoo isaanuu of mul'isaa jiru by the way viidiyoo adda addaa maranii fuula Facebook isaaniitti irratti addunyaa irratti of mul'isaa jiru namoonni ani claim irraa qabu namoota kana. Okay. Yaazoo amma lama hoo tokko duwwaa miti hoo lama hoo sadi wanni kun sirra gahe amma kan sirra gahe waan rakkoo amantaatinii miti rakkoo gandaatinii miti rakkoo ilaalcha hawaasa Oromootiif qabduuf sirra gahe akkas jettee amantaati miti. Dabalatatu jira. Rakkoon amma narra gahe kuni rakkoo jibbinsa jaarmayaati. Wanta kana ogguun ani hojii kana jalqabu ergamaa shaneetii jedhanii holola maddiidhaan eegalan. Kun immoo rakkoo jibbinsa jaarmayaatirraa qabanii fi jaarmayaan kun immoo as keessatti maanipuleeshinii jalqabinyaa laata kan jedhurraa kan ka'e waan kanatti deemani. Jaarmiyaa addaa qabanii isaan? OMN team jedhanii ta'u waamu. OMN miidiyaadha malee political party miti. Political party Oromoo kanatu galma gahuu qaba jedhanii fedhiidhanis haa ta'u wanni kan hordofanii jira kan bira. Isaan beeku ani. Okay. Hoggaa kun hundi sirra ga'uu dhugumaa hin miidhamne yaazooni
kuni irra gahunda akkamitti poolisiitti riippoorti gochuu dhabee kan jedhutu qeeqni ka'aa jira. Poolisiitti riippoorti goote? San gaafa poolisii irraa waa arganne dubbanna ammaa miti. No, normally riippoorti hoo gooteedha hin goone yoo ta'e hin goonedha. It doesn't matter warri reject illee haa godhani. Poolisiitti asitti illee nuyi hin bilbilannaa. Poolisiin keezii teenya ignore godha yookiin immoo hin fudhata. So reporting it's very important. Yeroo namni tokko waan sirra ga'e riippoorti gochuu qabda. Biyyattii kan bulchu mootummaa Egypt. Given waan tokko wanni beekuu qabdu. Gareen kuni gaafa nani hospitaal akka poolisiitti riippoorti ta'e hin taane salphumatti sitti mudati gaafa nani hospitaala manatti deebi'e gaafa guyyaa lammeessoo mana kiyya kan eegaa ture poolisiidha. Gareen kuni nama 21 akkas ta'ee dhufe mana kiyya. Deebi'ee kan naajjee kanarra mana kiyyatti rash godhan deebi'anii akka nama na gaafatu fakkeessanii. Garee kana kan mana kiyya narraa baase poolisiidha. Kana jennaan poolisiin quba qabaa jechuudha egaa waan kana irraa baase. Definitely. Baay'ee rakkisaadha. Nam tokko hin amanu wanni kun feekidha, diraamaadha. Yaazoon manipuleet ta'e qaama warra OMN hin barbaanne manipuleet ta'e. Yaazoon nama barateedha, nama ofitti amanuu danda'u. Kun san irraa eeggamuudha. Garuu qaama murtaa'een hajaagdi ta'uun irra hin turre warri jedhanii qeeqanii jira. Deebiin kee maali kanarratti? Waan baay'ee ajaa'ibu jibbinsa OMN yaazoon hin qabu. OMN kan Oromooti. Ani jibbinsa Jawaar Mohammad irraan qabu akkuma atiyyuu beektu ani Jawaar Mohammad Facebookidhaanis ta'u maaliinis ta'u wal beekna. Arma duras immoo atillee quba qabaatta akkatti wal beeknu. Dhimma tokko walirraan qabnu akka Oromoo tokkooti. Anis Oromoodha, innis Oromoodha. Nu lamaanuu qabsoo uummata Oromoo keessa jirraa wanni walitti nu buusu tokkollee hin jiru. Jibban qabu sanarraa. Kan biraa ani balaaleffannaa OMN irraa akkan hin qabne suurawwan isaa wajjin ani ta'e walga'iiwwan isaa wajjin ani deeme miidiyaa sanarratti dhiyaachuu ani waan tokko rijeetti hin goone dhiyaatee isaa wajjin haasa'u still ani homaa jibbarraan qabu akka gareetitti garuu warreen akkaa kana godhan isaa waan ta'eef amantaarraan qabu armaan booddee. Kan biraa qaamni kamiyyuu yaazoo manipuleetiin godhu maal yaazoon tokkoffaan umriidhaan jaheessa umriin kiyya mana 30 keessa walakkeessa 30 keessa hin jira. Barnootanis yoo ta'e of dhaaduu natti hin ta'in malee hamma naga'uu baradhee hin jiraani. Muuxannoo hojiitis yoo ta'e muuxannoo siyaasatis yoo ta'e abbaa fedhe waliin dubbachuu danda'a garuu ani akkasitti ofiinee na beekaa na baraa jechuuf ofirraa baay'een fedhu. Gama qabsootinis taanani ani bakka namoonni ji'oogiraafiidhaan beekan qaama nan beeka. Bakka namoonni oduudhaan dhaga'an ani akka dubartiitti hijaaba uffattee kan keessa deeme dubartii fakkaatee kana kutaa walloo deematii arqummaa bakka laga arbaa jedhamu akkasumas immoo borkannaa daggala borkannaa eessa akka ta'e achitti raajoo maal akka hojjete namni ni danda'a. Amma iloo abbaa booratitti amma baaleetitti asirraan hamma mogoritti hamma gammoojjiin dhipheessaa otoo hin hafiin hanga horroo guduruu abbaan fedhe na beekuu danda'ana. Ani garuu kana godhu. Haaluma amma jiru situationii amma kanarratti gaafii nama deebisuudhaaf shumarratti fookasaa goonu. Namaan manipulate hin taane ani amana independent jechaa jirta. Yes. Ani independentiidha nama ofitti amanuu malee eenyunuu manipulate hin taanedha deebiin kee. Deebiin kiyya akkasii laat obsee yaalii sadaffaa booddee isaa uumoo ani nan himan jenni. Garaa kiyyaan mari'attee gadi taa'ee waan kana dhoksuun narra jedhamee murteessee isaanuu na dursanii bahuu isaaniiti feesbuuk irratti bittinneessan. Suura kiyya dabalatee viidiyoo maran kana dabalatee kanaan achi isaanuu of himanii ani maaliin dhoksu. Oromoon jaarsa qabaa namni wal buufate jaarsa walitti araarama. Jaarsi hin jiru Kaayiroo keessa. Anuu jaarsummaa 6-7 taa'e ijoollee kana namoota walitti araarsuudhaaf. Antole jedhanii miti.
waan tokko naman dhagaanii tokkoffaa capital poweritti warra amananii maaktaroota biyya kana keessa jira wajjin warra yeroo baay'ee rileeshinii qabanii kanaaf akka maafiyaatti yaadu malee akka nama siviilii tokkotti yaaduu hin danda'an yaaduu hin fedhan. Moving forward fuulduratti deemuudhaafi amma kaayyoon keenya nullee waan kana walitti qabnu namni oduu kana qulqulleeffatee wal dhabuu waanuma jirtu namni walitti araaramee kaayyoo guddaa qabna Oromoon waan hojjetu waan guddaa harkaa qaba. Waan akkasii wal tuttuquun kun hafee fuulduratti akkamitti waliin deemnadha. Moving forward akkamitti wanni kun qabbanaa'ee Oromoon waan akkasii kana dhiisee fuulduratti tarkaanfachuu danda'a yaazoo. Dhugaa ta'uudha wanni guddaan nurraa eegamu beektaan lootuun nama hin ciniintu beektan lootu ligaardi isa jedhatin. Garuu ariitee godoo ishii keessa seentetti garagarti lootuun illee kan dhumaa. Kanaaf ani maximum sejirra ga'een dubbadde malee qabsoo mooraa qabsoo Oromooti irratti wanni kun dhiibbaa akka qabu beeka naaf gala. Garuu homaa gochuu hin danda'u amma kana obsi amma kanaa olimmoo garamitti obsu akkam godhu mala dhabeen kan ammallee sifaanallee kanan dubbadde jechuudha. Wanti guddaan nurraa eegamu ammallee kanan jechuudha. Ani garaan kiyyees sammuun kiyyees banaadha. Immoo nama du'e irratti jaarsi gumaallee kaffalchiisee garaacha keessan harka wal fuusisee dhiiga hedduudha hara rakkoon qabu. Sammuun namoota kanaa yoo kanaaf qophaa'aa ta'e waan kana furuu hin danda'ama. Lammeessoo namoonni kun waan godhan kanarratti gaabbuun odoo irra jiraatu wantoota amma kaawuntaraktaatii isaan banan kun yoo of keessa deebi'ee garaan ijji garaa arguu danda'e waan kana dhiisanii gara karaa sirriitti akka deebi'an nan gorsaa. Kanarratti akkuma ati jette jaarsotiin wantoota kana yaa fixaniin jedha. Inni biraa namoonni OMN'if hojjetan kan kaayirootti hojjetanii kaampaanii tokkoof hojjennu oolmaa keenya eenyuun akka walitti bu'aa oollu warri kaampaanii sun nun to'atu. Maqaan Jawaar Mohammed kana keessatti ka'uun beekaa makaa namoota maqaa Jawaar xureessuu fi tattaafatutu dhiibbaa godhe malee Jawaar kaayiroo hin jiru. Nama dhuunfaa sababni ittiin ajjeechisiisu barbaachisu hin jiru. Raadiyoo simbirtuu irratti gaafiif deebii isin gootanillee kallattiidhaan Jawaar kana godhe wanni jedhu qabatamaadhaan hin jiru. Maaliif barbaachise maqaa Jawaar achi keessatti kaasu? Normally nuti Jawaar kaayiroo jiras hin jennuti. You have 1 minute remaining. Akka miidiyaa akka hoogganaa miidiyaa tokkootitti Jawaar waan as ta'u kana quba qaba. Ni beekaa. Dhimma kiyya kan miilanaa kanaan immoo wal qabate namoonni yuutti bilbilanii wanta kana akkamitti ilaalta godhaniini wanti inni godhe waan kana ofirraa achi dibeet jechuu barbaade gara security Itoophiyaatitti gara maaliitti qabuu barbaade. Of course ijoolleen inni asitti qataree hojjisiisu kun security Itoophiyaa wajjin hin hojjetu, Embassy Itoophiyaa wajjin hin hojjetu, ni beekna. Oromoon tokkiyyuu ni beeka, ana qofaa miti. Irra gochuuf odoo hin taane dhugaadha kun. Yaa kana dhiisaa gadi qabadhaa harka sassaabbadhaa jechuu yoo danda'u yeroo deddeebi'ee kanatti wanti kun raawwatu kana caallisuu isaatiin mataan isaa ta'e immoo sanarraa bukaanu akka hoogganaa tokkootitti akka daariktara tokkootitti wanta asitti ta'aa jiru kana quba qabaata ni beeka jedheen amana. Akka beekus immoo nan beeka maaliif anuu akka beeku godheen jira amma hin danda'etti. Namichi kunis immoo bakka bu'aa isaati yookiin immoo biraanch daariktariidha. Sigarraa wantoota jiru hin dhagaa. Karaa biraatiin dhaga'uu danda'a. Immoo hin dhageenye immoo haa jennu kanaan ala haa bu'aa miti. Wanti tokko yoo mataa dhaabbatee inni hoogganu kanaatiin ta'e itti gaafatamaan isuma dirqama. Ijoollatti waan kana walitti gurmooftee namoota reebuu namoota ajjeesu irratti gurmoofteerti sana waan waraanaa gadi isatti faqare. Kanaaf maqaan isaa achi keessa ka'a.
Nuti personally jibba tokko irraan qabu innis na jibba yaadu. Garuu immoo oggaa badii dhannee walitti hin dirqama keenya. Natti fakkaataa odoo hin taane yaazoo natti fakkaataa odoo hin taane ati mataa keetiin ijoolleen kun waan akkasii yakka akkasii uummata irratti hojjetan yakka akkana ana irratti hojjetan waan akkasii kana informationii kana ergitee firtaa sun dhuunfaa keetiin yookiin immoo namni ati beektu ergeera. Ijoollee kana narraa dhaabii jedheenii barreessee jira. Deebisaa maal ta'e? Ijoollee kana deebiin isaa maal jedha? Dhugaa rabbiitiif deebii tokko hin argine. Inni kan wannoo poosti godhu ayoonni maal akka edit jedhamu hin beekan maddiidhaan kan dhufe kana hin beeku. Garuu kan inni ani ergeef gaafa mucaan kun hokkara hoteela keessatti natti kaase bareeda. Natti fakkaataa odoo hin taane immoo ijoolleen kun qabatamaadhaan godhan. Qabatamaadhaan ergan natti fakkaataa miti kan isin jechaa jiru. Riili waan nu godhan ta'utti nutti himaa jiran. Dhaggeeffataan keessis waan nu hubachuu qabu. Ani tokkoon isaanii maqaa waamee tokkoon isaanii maqaa dhahee dubbachuu nan danda'a. Asuma jiru magaala kana keessa jiru wal beekna. Immoo odoo anis dubbachuu baadhee viidiyoo isaan maran kana laaluu dandeessu. Maalirra hojjetanii maalirraa kaanii akka wantoota kana kaasan. Inni narratti raawwate odoo shumin gaddaa kun irratti raawwatin gaafa wiixataa kun gaafa roobitti gaafa wiixataa naman anis beek nama isaanis beekan si'a jeesna torbaan kana keessadhaan irratti erganii jiru. Inni biraa waan jiru jireenya baqaa tana anillee dhuunfaadhaan jiraadheeraa nan beekaa. Bara nuyi keessa turre namni nu jaalata siyaasa adda addaa jalallee haa deeman amantii adda addaa jalallee haa deeman iddoo fedhanillee haa dhufan ijoollee barattoota jedhanii nu jaalatanii turanii so ekspiraansii nan qaba akka dhuunfatitti jireenya baqaa kaayiroos haa ta'uu baatu malee jireenya baqaa tana nan beeka. Haa ta'uti namni yeroo dheeraafaa jiraata jireenya baqaa keessa waggaa 10 olfaa jiraata waggaa 5 jiraata waggaa 3-4 abeereeji. So ati akkamittiin yaazoon kaleessuma dhufee sharmaanii hawaasichaa akkamitti ta'ee kan jedhu kuniyyuu mufaataa namoota irratti fidee mufaan asirraa kaatii jedhan. Ati akkamittiin sharmaanii taate kaleessuma dhuftee ammoo akkamiin tole jetteetu fudhatte namni yoo doosii kenne. Waan baay'ee ajaa'ibu ani Oromoo rakkatu tokko bira darbuu hin danda'u. Oromoo gargaaru Oromoo jedhee kan hin biyyaa bahe rakkoon uummata kanaa rakkoo kiyyaa bakka Oromoo rakkatetti deemetin gargaara. Gaafa nani biyya kana dhufu wal lolaati turan gareen kun ijoolluma kanaanu namaan hin lolinaa nama sumuudha hin fiiginaa waan jiru kana sultan maanis gooneti akkasiin barbaaddanitti isinii deebisnaa. Jedhee aniyyuu jaarsummaa meeqan taa'e namoota isaan ittiin lolan kana baay'ee deebii namaa wal lolu deebii jaarsummaan taa'e saniin beebbee waa'ee koominiitii caayaa jedhamu kanarraa cinnee baanadanii of kutanii ba'an baay'ee dura koominiitii waldaa tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Masrii kan jedhamutu jira gareedhuma kanatti kutee koominiitii caayaa kana hundeessu. Ammas immoo gareenki suni koominiitii kana kutee waan biraa hundeesse Obaamoo maal jedhama. Gaafa sanas OMN turan isaan. Yes, tiimii kana barbaadee wanti magaala kana waliin dha'aa jiru amma tiimiidhuma kana. Tiimiin kun tiimuma duraan lafatti ajandaa biraatiif ijaarrame moo gaafuma OMN achitti banamu warra ijaarramee eegasii uummata jeeqaa jiran. Gaasa'uudhaaf ani guyyaa isaan ijaarraman hin beeku. Ani reefuun dhufee reef ji'a 8 ergan biyya kana dhufee hoggaan dhufan akkanumatti hin argadde. OMN ittiin jedha jechuudha. Ijoolleen OMN kuni. Achi gaaffii sanan siisita. Okay. Kuni kootutuu isaan nurraa citaniiru nama koominiitii kana nuun qabuu barbaannadhanii ofuma isaaniitiif na waaman gaafitti mudhati. Gaafa na waamanii yaa jarana ani koominiitii hoogganuu hin dhufne. Hooggansi koominiitiidhaas anaan namni laallatu tokkoffaan biyya hin beeku nama hin beeku kanaaf anitiin isin ta'u jedhanii dirqiidhaan
Oromoo rakkatu jira akkamitti darbita. Nuyi miti kanatti tajaajiluuf jirtu. Nuyi miti Oromoon sun jedhanii ofumaatti na fidanii. Eenyu isaan an jettu sun eenyu isaan? Hawaasni community caayaa guutuun except garee kana malee. Gareen kun amma kan jedhaa jiru eenyutu isa filateedha. Isaan bakka sana jeeqanii citanii waan ba'aniif achi hin jiran. Garuu hawaasni guutuun koreen giddu galeessaa jira. Koreen giddu akka parlamentii kanatti koree giddu galeessaa qabdi isaanii. Koree giddu galeessaa santu waamee nomineet na godhan. Immoo wanti dhibu nomineeshinii kana filannoo kana hin fudhanneen ji'a tokkoof torban lama cufamee taa'e ani lakkii kanaan hin barbaachisu achi dhaquun narra hin jiraatu. Yoo danda'an ani tokko siin taasisuudha malee tokko hoogganee tokko alatti akka hin barbaadan kootitu as keessa taa'ii walitti nu fidedhanii waadaa sanaan dibee ji'a tokkoof torban lama taa'e cufamee ta'u. Ji'a tokkoof torban lamaan booddee filannoon kun godhame ji'a tokkoof torban lamaan booddee nasiiboon hokkara sanatti kaase hoteela keessatti. Yoo waan anitti hiikidhaan itti dhaqe kan hin duraan dibisan. Communitiin Oromoo adda bilisummaa Oromoo garee shanee jedhuun maanipuleet ta'aa jedhama achitti. Hagam dhugaadha dubbiin ture? Atitti baqataa turte daree biyya baqaatitti namni siyaasa hin hojjetamoon hojjetu kan jedhu sana warra jireenya baqataa keessa darbee dhiibna. Warra kaanis garuu waan takka jedheen darba. Biyya baqaa kana keessatti siyaasa kam keessatti involve gochuun karaa UNHCR dhorkaadha. Gochuunis hin danda'amu. Odoo godhees immoo namni tokko homaa bu'aan buusu siyaasa irratti. Dhiibbaa positive ta'e hin qabu. Negatiivii garuu ofirratti fiduu danda'a. Kanaaf wanti kun soba. Garuu waan tokko wani nani jala muree dubbachuu barbaadu kan dur miseensa adda bilisummaa Oromoo turan kan achi jalaa baqatanii biyya kana keessa jiran yookiin immoo sababa dhukkubaatiin haala adda addaatiin jechuudha. Warreen baqatanii biyya kana keessa jiran kan miseensa adda bilisummaa Oromoo turan achi keessatti miseensa ta'uu danda'u yookiin immoo baay'een jiraachuu danda'a. Baay'eetu jiraatu immoo dhuguma. Kana laallee garuu kan adda bilisummaa Oromooti miseensarra doolaara dhibba guureetti shaneedhaa erga eenyutu doolaara dhibba si kaffalaa eessaa fida namni doolaara dhibba si kaffalu maaliin jiraate doolaara dhibba si kaffala ofiifu gargaaramaa. Kanaafuu dhiibbanii dhaabaa hin jiruu jetta. Jiraachuu hin danda'u malee hin jiru guutumaan guututti jiraachuu hin danda'u akkamitti namni baqataadhaan baqataa ta'e biyyoon keessaa jalatti galmaa'e. Baqatummaa duwwaa odoo hin taane maaliif koominiitiin liberaalii ta'uu qabaa? Maaliif jennaani namni amantii adda addaa qabaachuu mala siyaasa adda addaa jala deemuu danda'a. Koominiitiin namuma Oromoo ta'e Oromummaadhaan sarvi gochuu qaba malee siyaasa tokkoon hoogganame siyaasni biraa sun immoo iddoon argatu waan Oromoo irraa argatu sana dhabaa kan jedhuuf koominiitiin firii ta'uun anirra jiru wanni namni jedhuuf kana. Yes, asirratti wayitii dabala. Akka koominiitiitti koominiitii Oromoo kan jedhuun akka waamamu koominiitiin lamaan sun koree walitti dhufee haasa'ee murteessee jiraayidha. Hamma walitti dabalu itti eegamaatii ture. Kan biraa akka miseensa koominiitiitti ani Oromoo cufaan erga takka tajaajilaatii ture. Akkasumatti hin jirate ammanni hin gadda balaatuun lafuun wanna keessisaa wal qabatee keessa qo'achiisu koominiitii kanaa ibsaniif bilbiltee gaafachuu dandeessaa. Dhugaasaa akkasitti addaan baasta waan ta'eef. Ani nama kamiyyuu akka Oromootitti hin tajaajila akka Oromootitti hin beeka. Dhugumas immoo wanni ta'uu qabu akkasuma. Kanaaf koominiitiin kun free independent of any political wanna tokkotti luucca'ee hin jiru. Amantaattis siyaasattis. Gaafii dhumaatan godhamaa jennaan namoota riippoortii wanta kanaan godhe warra dhuunfaadhaanuu anuu maqaa kaaseera Dr. Salamoo Faatu dura anuu isaan irraa dhageenye waan kananna seetaappiidha malee jarreen kunii waan akkasii nama dagalaganii miti seetaappiidha malee isaan akkasin godhanii kan jedhantu jiran. Informationiin kun akkamiin Dr. Salamoo Faa dhaqqabe? Baay'ee kan nama ajaa'ibu namni waan yaraa malee waan gaariin taasisu malee Dr. Salamoon Hongoshee kana qofaa miti odeeffannoo waan baay'ee ariifatee bira gahu hedduutu jira. Fakkeenyaaf akka fakkeenyatti kaasa mucayyoon tokko
Mucayyoo akkuma biyya kana jechuun guyyaa 15 makiinaan dhaye. Achiin akka communitytti haaraan galmoofne UNHCR jalatti hin galmoofne kaardiin qabdu gargaarsi tokko illee godhamuuf hin danda'u. Mucayyoo kana hospitaala gaafa galchinu jalqaba 2,700 nu gaafatanii isa walitti buufne kaffallee achi keessatti immoo sarjarii baqassanii hodhuu miila ishii harka ishii caccabee ture waan ta'eef isa kanaaf maallaqa 10,000 biyya kanaa nu gaafatan. 10,000 biyya kanaa argachuudhaaf ji'a 2 ji'a 3 yoo walitti fandiin qabna jennee taa'ame hin argannu. Kanaaf kallattiidhaan Dooktar Solomoon Ongishee ittiin barreesse waan akkanaa nurra ga'e maalluu wayya Dooktar jennaan sa'aatii tokko gidduutti nu erge doolaara 1,000. Mucayyoon sun isa sanaan yaalamtee maallaqni sun waggaa biyya kanatti geeddaramu birri gaafatame yookiin maallaqa gaafatame diina biyya kanaa sana olitti geeddarame waan ta'eef kan yaalaa kaffallee irraa fi manatti illee akka sanaan tajaajilamtu godhe. Kana maaliif dubbachuu didan odeeffannoo yaaduu akkamitti inni dura baasee seetaappidha kan jedhan kun kana dubbatanii Dooktar Solomoon kanarra hojjetee jira. Kabira ani hospitaala seenee gaafa lammaffaa gaafa kamisaatiin of bare suura kiyya Solomoonitti eenyutu erge odeeffannoo kana Solomoon akkamitti argate kan jedhu kanaaf odeeffannoo gadi qabeenyaan hin qabu dhugumaa ta'uudhaaf abbaa Solomoonitti erge hin beekan dhugumaa dubbanni. Garuu Solomoon dura baasii namoota jedhe malee ani Solomoon dura haa baasii Darajjii Daadhii dura haa baasii Girmaa kanaa dura haa baasii abbaa dura baasii hin beekan. Garuu akka odeeffannootti Solomoon waan baay'ee odeeffannoo farsaan argata biyya kana. Dhuunfuma isaatiin odeeffannoo kana argate malee seetaappiin jedhee dharaa jettaati. Wanni akkamitti ta'a ani fi Solomoon nama guddaadha. Anis akkuma isin jedhe beeka maaliif seetaappii akkanaa hojjenna maal miidhuudhaaf yookiin maal buusuudhaaf seetaappiin akkanaa hojjetan immoo ani akkanan ta'aati qophaa'e na eegi jedhee kan ta'e laataan akkamitti seetaappiin akkanaa hojjetamu. Anasiin jedhani inni isa dhuma wanni gochuu barbaadu amma akkamii fayyaan kee? Gareetii galata rabbii waan baay'eedhaan fooyya'een jira. Miilli xiqqoo reet ta'e kun immoo impaaktiidhuma summii saniiti. Summiin sun immoo joontiidha fi matii irratti xiqqoo akka laamsha'u waan akkasii kan fidu summiin ittiin hindeetti ta'e. Kanaaf xiqqoo miilli akka laamsha'u ta'e filoraayidiin isaan fuularratti fayyadaman xiqqoo ijarratti bilardina godheetu ni fayyani guutumaan guututti gabaata. Egaa haa ta'u yaazoo ati rakkoon narra ga'e jetta namoonni tokko hin geenye jedha. Abbaarra beeku budaadha nama sirra hin ga'e jechuun mooraalii sirrii miti egatii narra ga'e miidhame jettee kana fudhachuun nurra jira. Garuu rakkoon kun akka deebi'een dhufnee akkamiin ofirraa ittista? Dhugaa ta'uudhaaf proteekshiniin gahaan hin jira jedhee yaadu biyya kanaa hin jiru proteekshiniin jiraate namoonni kun amma ammaatti ittiin qabamuyyuu anis amma jalqaba maalinni lubbuun ol baasudha achirraan immoo nageenya biyyatti deebi'u kanarratti hin xiyyeeffadde. Egaa amma danda'ame egaa namni abbaan miidhame ofuma eeguudha. Abbaan miidhame immoo nama ush jedhuun odoo qabaatee harka ofii sassaabbatee taa'ee gaarii natti fakkaata. Hoo boru yaazoon du'ee mul'ate eenyuun itti gaafatamu? 100% kini kana itti gaafatama. Harka dhibbatti hiriyoota kiyyaafis dabarsee jira. Miidiyaanis wanni beeku qabu namni tokko hoonaa ajjeese garee kanatti itti gaafatama. Maaliif gareen kun tokkoffaa embasii Itoophiyaa wajjin hin hojjeta. Abbaan garee kana bulchuuf wanta kana beekuu danda'u tureera. Ani waan qabatamaarra ka'ee kan kana jedha malee irrumaa ka'ee yookiin immoo lafumaa ka'ee jara kanarra kaa'uuf miti. Waan isaan as keessaa biyyatti godhan, waan isaan as keessaa namarratti godhan, akkamitti embasii wajjin akka hojjetan, rileeshinii maalii akka jiru nan beekamu. Garuu kun yeroo isaatii miti. Gaafa yeroo isaa dhiibbatee dhufe ammas dubbachuun xiyyanama.
dhuma chaatuman itti fufe. Yaazoo manam tokko ijoollee kanaanii I don't know umurii isaanii beeku ijoollee jedhee haa ta'u ijoollee ta'uu namuun jibbu ismaaglariidha yookiin tiraafikaroota warra nama biyyarraa biyyatti dabarsanii jettee imbaasii Itoophiyaa wajjin hojjette jettee kun beektaa serious crime yoo sobaan maqaa namaa akkana kan jedhan hoo ta'e ragaa maaltu jira ijoolleen kun kana gochuudhaaf? Ragaa kumaatama gadi lakkoofna ragaa kumaatama namoonni magaala kana turan kana deeman achuma diisii faa Kaalifoorniyaa faa Sibiraa yuun jiru gaafatuu dandeessa. Namoota biyya kana jiran bilbiltee gaafatuu dandeessa. Kan biraa garuu obboleessa isaa mataasaa ergee bishaan itti nyaachise barama. Obboleessa mataa obboleessa qotusuusaa. Sana erguun normaalii solutionuma barbaadudha. Namni jechuun rakkoo keessaa bahuudhaa fi gara sana erguun bishaan nyaatuuf odoo hin taane it's a part of a solution. Akkamiin jijjiiramna finnaadhani. Kuni hammeenyatti lakkaa'amuu qabu. I know. Crime-dha. Nama obboleessa akka solution argatu immoo waan fooyya'aadhaaf achi erguun crime miti maatiin itti numa erga. Garuu inni akkasittiin itti kan ergu. Maal godhee erge malee. Namoonni illi sadan wayii barana Meditiraaniyaanii keessatti gadi bitan san keessa 70 isatti maallaqaa irraa fuudhee erge. Barbaachisaa yoo ta'e immoo wanti yeroo gabaabatti ta'uu danda'u jiraachuu danda'a. Kana gaafas dubbanna. Garuu maagalarii ta'uu isaatiin ragaan 200 lakkaa'amuu hin danda'amu. Akkas taanaan namichi kun sooressa jechuudha bara. Yes. Sooressa jechuudha namichi kun biizinasii akkasiitti hojjeta taanaan sooressa ta'e jechuudha biyyattii keessatti. Amma taanaan kaapitaal paawariidhaan wantoota kana kan hojjetu. Biizinas seenterii qabanii jechuun waan akka stooraa waan adda addaa kan. Biizinasii qabanii waan nagadaa waan biraa waan hojjetan. No, amma akka seentariitti OMN ofiisii fayyadamu. Laayiniitu jira biyya keessaa namoonni akkamitti akka kukkutanii dhufan. Amma yeroo tokko namichi kun nama maalii asiin baasee nama maalii asiin ga'ee galateeffamuu qaba jedhanii namoonni tokko kana si barreessan kun okay yaa ta'u garuu wanta sana parpazii maaliitiif godhan laata kan jedhu immoo dugda duuba isaa laallamuutti irra. So maddi galii namoota kanaa jechuun jireenya isaanii ittiin geggeessanii namootuma olii gadi erguu kanaan jiraatudha kanatti jettu walumaa galatti. Definitely. Dhuguma kanan jiraatu. Oromoo magaala kana argatte kamitti bilbili namichi kun nama hin geggeessu jedhee ni gaafadhu. Ani illee meebii har'a waan miidhaniif waan hin jedhe namootatti fakkaachuu danda'a. Kana garuu abbaa fedhetti himuu danda'a. Kanadaa namoonni asii deeman dheengadda deeman baay'eetu jiru. Namoota kan bilbiltee argachuu dandeessa. Akkuma immoo diisitti bira ibsaan faana akkuma jiru gaafachuu dandeessa. Ani independently don dubbate akkanatti dubbadha. Itoophiyaattis nama ergaa jette Itoophiyaatti ergamuuf maal dallaala nama barbaachisa bumti fedhayyuu tikeetti bitatee deemuu danda'a. Hin danda'u. Maaf? Namoonni kun jalqaba waggaa dhufan paaspoortiidhaan miti kan dhufan. Kanaaf karaa gammoojjii dhufanii deebi'anii ammas dallaaladhaan qofa kan karaa gammoojjii kana deebi'anii galuu danda'an odaa galuun irra raate. Bifa kanaan immoo namoonni deebi'anii jiru ragaa qabatamaatu jira. Namoonni deebi'an kun warreen kanaan dura hablee qabatanii naqaluudhaaf dhufan keessaa nama lamatu deebi'e. Namni baay'ee deebi'e garuu garee san keessaa nama lamatu biyyatti deebi'e. Akkamiin deebi'ure? Gargaarsa akkamiitiin deebi'an? Ispoonsara nu ta'ee nu deebisee jedhanii dubbataniiru. Okay. So inni biraayyuu bar waan akkasii kana abbumti fedhayyuu namni Itoophiyaawii ta'e imbaasii Itoophiyaa dhaqee biyya galuun barbaada jedhee paasii kana hin kennanii fi ishiidhaan galan jechuudha bar. Imbaasii Itoophiyaatitti galtee ta'u galuun barbaada jettee imbaasiin Itoophiyaa hojii fuudhee itti galte. Asiidhaan wantoota asii sirraa barbaadu wantoota ragaa isaaf ta'u sirraa barbaada. Wantoota kanaan dura akkasumas magaalootaaf kaffalanii guyyaa 2 guyyaa 3 keessatti deemu.
diirgachuun barbaadu namni kan asmaan irratti fayyadamu. Egaa kanuma waan tokko gaafii namoonni hin kaasuu laata jedhee yaada tuttuquu yaaleera silkiin xiqqoo hedduutti hin ciccittii kanaafanan anillee waan ati jette irra deddeebi'a namni akka dhaga'uu fi hir'ate wanni jettu hoo jiraate akkuma siin jedhe dura kuni kaayyoon dubbii qorraa jiru ho'isuu fi afarsuuf otoo hin taane Oromoon waan harkaa qabu waan hojii harkaa qabu waan baay'eetu jira ishii akka waliin hojjetu dubbii mandara keessaa kan akka dhiisuu fi wal loluu kan akka dhiisuu fi yookiin immoo waan balleessellee uummannis hubatee fi diskaareej wal gochuu wal abaaruu akkas gochuun kun hafee fuulduratti diina guddaa qabnurratti akkatti wajjin xiyyeeffannaa kan jedhu sheppi gochuu fi kanarraa hir'ate kan jettu hoo jiraate itti dabalii annaa kanumarraa wannaa siin jechuukooti. Dubbiin baay'attee farreetti hin ta'an jedha Oromoon wanti akka mammaatitti kaaste gahaadha. Ani personally gadi bahee nama komachuu waan akkanaa kan ta'e jedhee himachuu san sanaaf miti namni illee kan hubachuu qabu kanuma garuu bakka itti dhaabbachuu qabutti dhaabbachuu qaba wanti tokko. Sararame san darbee yoo deeme balaa biraa qaba. Silaa kan dhaabbachuu qabu gaafa humni dandeeman saniyyuu anatu balleesse gaafa inni humnarra jira ture kana. Kanaaf sarara san darbee balaa nama ga'uun irratti dhufe. Wanta kana hinaaf jennee dhaabuun irra jiran jedha armaan booddee. Galatoo bigaa yaazoo mooraalii keen tuqinii jabaadhu kun jireenyuma keessatti waan nama muddatudha. Jabaadhu waan biraa dabalata yoo barbaanne gaafin biraa soo ka'ee akkasuma barbaachisaa hoo ta'e deebisnee sii bilbilla ulfaatu nagaa buli. Hedduu naa galatoo natillee irratti. All right, bye. Oh,
Ya